Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama harka fuune akkam jirtu hordoftoota maatii chaanaalii Naatoo jara jirtu qaqqaalawwan ilmaan Oromoo kanneen biyya alaa fi biyya keessa akkam nagaa keessanii. Egaa hara viidiyoo akkan barbaachisa tokko qabadee isinii dhufeetiin jira. Akkaataa viidiyoo editing itti godhan warroonni TikTokii dalagan akkasuma YouTuberallee dalagan jechuudha. Akkaataa viidiyoo editing itti godhan karaa salphaa ta'een jechuudha. Aappii kana kun Ucad viidiyoo editor kan jedhu kana Play Store irraa gadi buufattu yoo qabaatu dhabdan jechuudha. Aappii kana keessa seeneetii kanaan editing haa goonuti isiniin jedha. Nafaana tura warroonni chaanaalii kana haaraa taatan subscribe godhuun maatii keenyatti dabalama isiniin jedha. Egaa viidiyoo editing godhaaf tottoshetuudhaaf jechuudha. As keessa seenna yeroo as keessa seenne akka itti nuuf baasa mallattoo ida'uu kana nuuf baasa ida'uu kana tuqanna achi booda new project kan jedhu kana tuqanna jechuudha. Kuni waan ani duran editing godhe asitti nuuf baasa jechuudha. Kanaaf isin waan takka isininiif jechuudha new project kan jedhu kana tuqattan jechuudha. Yeroo asirra tuqattan kun akkatti isiniif baasa. Amma viidiyoo keenya jechuudha studio gadi buufannee jirru faa yoo qabaattan jechuudha. Studio keessa teenyee akkamittiin keessa teenyee haasofna kan jettan faadhaaf footoo kanarra tuqanna. Footoo yeroo tuqanne kun studioon akkanaa kun jira. Akkaataa studio gadi buufatan jechuudha. Barsiiseetiin ture viidiyoo san laalaa gadi buufadhaa jechuudha. Studio kana keessa teenyee haasofna amma. Studio kanarra gua tuqanne kun akkanaa taha. Achi booda xiyya kana tuqanna. Xiyya kana yeroo tuqanne akkatti nuuf baasa. Irra dhoonneetuma jala qabneetuma as bunna waan kana haga viidiyoo sun dheeraa ta'e jechuudha. Akkatti as bunna achi booda kuno ni jira. Kun hunduu jechuudha waan barbaachisu. Viidiyoon kun yoo sagalee qabaate ta'e sagaleen hin qabu waan ta'eedhaafu hin baasu. Kun sagalee isin olitti kaasu kun immoo viidiyoo irratti gar lakkisaa jechuudha irratti haasa'uudha record jadiida jechuudha kabira kaduraatiin malee irratti dabaluuf haadhaaf jechuudha record kan jiru kuni. Egaa hordoftoota kiyya kabajamoo akkuma argaa jirtan kun asittiitti immoo baa fi qubee gaa qabu kun jechuudha irra tuqattanii ilaaltan kun Instagram akkasuma YouTube ani kan YouTube irraan kaadhee jira jechuudha. Studioon keessa yoo xiqqaatee guddates akkatti as butattanii irratti toshatan sirreeffattan jechuudha. Haga bakka barbaadanii sirreeffatuu dandeessanii jechuudha. Achi booda raayitii godhattan. Warroonni TikTokii dalagan immoo TikTokii irratti tuqattan jechuudha. Viidiyoo kana akkasuma studio TikTokii keessa teessanii haasa'uudhaaf jechuudha. Kunoo quality isaadhaa bareedaadhaan akkasuma immoo TikTokii likkii TikTokiitti deeffattan jechuudha. Ani YouTube waan ta'eedhaafu YouTubetti deebisa. Akkasuma akkatti qabdanii sirreeffatuu dandeessan jechuudha. Backgroundii akkana kana gadi buufattan akkaataa gadi buusan barsiiseetiin jira viidiyoo kiyya laala. Achi booda raayitii godhanna. Amma studio keessa teenyee haasa'uudhaaf jechuudha. Achi booda yeroo kunoo akkatti qopheeffannee tolchanne studio keenya gadi buufanne viidiyoo keenya nuti duraan haasofnee jirru san jechuudha. As finneeti viidiyoon keenya sun as taa'ee studio keessa teenya jechuudha. Paafi qubee paapaa kana tuqxan jechuudha kunoo as ni agartanii. Isarra yeroo tuqan jechuudha viidiyoo duraan dalannee qabnu sani fidanna jechuudha. Kuni footoodha kuni viidiyoodha. Viidiyoo kan jedhu kana tuqanna. Viidiyoo keenya kan jedhu tuqanna jechuudha. Kana gadi bunneetuma viidiyoon ani haaseetii jiru kunoo akkuma argaa jirtan kana kunoo viidiyoo fideetiin jira. Viidiyoo haga feetan jechuudha waan feetan illee jettan irraa murtan jechuudha. Haga viidiyoon sin barbaachisu. Akkasuma immoo irruma tuqxaniituma jechuudha. Sagalee yoo itti dabaluu feetan yoo xiqqeessuu feetan jechuudha. Sagalee isaadhaatis irraa xiqqeessitanii mi'uutu gootan. Haga bakki kun guututu jechuudha suuraa ta'u viidiyoo ta'u irratti dabalatu ni dandeessanii jechuudha. Egaa amma kun akkuma argaa jirtan kana isumarra tuqanneetuma viidiyoo fide kanarra tuqanneetuma kun kiroomaa kan jedhu ni jira. Waan duuba kiyya kana jiru balleessuudhaaf jechuudha. Akkamitti duuba kiyya kana balleessee studio keessa taa'a kan jedhu jechuudha. Kiroomaa kan jedhu kun ni jira. Kiroomaa kana tuqattu achi booda kunoo sinif bahaa akkatti asirra akkatti butattu jechuudha. Kunoo wanni na duuba jiru badeetii jira jechuudha. Akkasuma immoo wanni ani keessa taa'eeti duraan viidiyoo waraabeetii ture jechuudha. Yoo ganatti siqus kunoo akkatti irraa muruu feetan jechuudha. Bakka kunoo kana tuqattanii maafi saa kana as tuqattan jechuudha. Irra tuqattaniituma kunoo ni agartan bakka kunoo kana tuqattanii akka feetanitti irraa muruu dandeessanii haga bakka barbaadaniisan jechuudha. Kunoo akkuma argaa jirtan kana
Egaa hordoftoota kiyya kabajamoo akkuma argaa jirtan kana waan duuba keenya jiru balleessineeti jirra jechuudha. Viidiyoo keenya qabnee tottoshinee kunoo affaa isaatti akkatti asisina jechuudha. Bakka barbaadanitti sisuu dandeessanii jechuudha. Kunoo akkuma argaa jirtan kana irraa hirriftan jechuudha. Viidiyoo keessan haga barbaaddan duubarraa isinii murtanii kalas viidiyoo keessan akkatti istiidiyoo keessa teessanii of babbareechitanii gadi lakkisuudhaaf jechuudha. Keessattuu warroonni oduu dalaguu dandeessan jechuudha. Kunoo akkuma kana irraa hir'istaniituma kunoo amma istiidiyoo keessa jira jechuudha. Akkaataa istiidiyoo keessa taa'anii itti haasa'an baagiraawundii akkaataa itti buufatan immoo gadi lakkiseetiin ture san ilaaluu dandeessan. Akkasuma immoo intiroo akkamitti gadi lakkifannaa warroonni jettan immoo intu fakkeenyaaf yeroo viidiyoo namaadhaa jala seentan intiroo waan qaba ta'eef jechuudha. Jalqaba irratti viidiyoo taphachiisuu yoo feetan as tuqxan jechuudha. Jalqaba irratti viidiyoo taphachiiftan as tuqattu jechuudha. Intiroo kiyya itti galcha jechuudha. Amma fakkeenyaaf intiroo itti galchaa intiroo yeroon itti galcha jechuudha. Mee intiroon fagoo jira waan ta'eedhaaf kanumatti galcha kunoo kan subscribe jedhu kana fa'aa jechuudha. Kunoo akkatti irraa murattan jechuudha. Intiroo keessa sanis waan barbaadan irraa muratuu dandeessan. Achi booda raa'itii godhattan jechuudha. Kunoo akkatti seenetii jira. As irraa butattanii viidiyoo keessan haasa'aa turtan irraa butattanii jechuudha. Kunoo akkuma argaa jirtan sagalee isaadhaan miyuutiin godhe. Kunoo akkuma argaa jirtan kana jechuudha. Intiroon keessan yeroo jalqaba irratti kunoo akkana ta'aaf intiroo fedhuu news kan oduudha haa ta'u waan fedhalleen haa ta'uti viidiyoo keessan pilaasii kanarraan itti galchachuu dandeessan jechuudha. Dhumarratti akkamitti galchachuu dandeenya? Kunoo pilaasima kana tuqattanii pilaasimarraan kanarraan galchachuu dandeessanii jechuudha. Egaa kanaaf yoo viidiyoo kana akka dhuma isaadhaa ilaaltan jechuudha isiniif gala jedhee abdii qaba. Akkasuma immoo viidiyoon keessan yeroo akkatti wal bira darbe kana eessumarra tuqattaniituma as buttanii jechuudha jala kunoo wal qixxeeffattan. Dhumarrattis immoo viidiyoon keessan subscribe kan jedhu akkasuma immoo intiroo adda addaa gadi lakkisuudhaaf jechuudha. Dhumarratti asuma tuqattaniituma viidiyoo keessan itti galchattanii jechuudha. Egaa hordoftoota kiyya kabajamoo akkuma argaa jirtan kunoo riikeerdii irratti godhuu feene viidiyoo kanarratti jechuudha. Viidiyoo adda addaa irratti riikeerdii irratti yoo dabaluu feene kan riikeerdii hin qabne jechuudha. Riikeerdii kan jedhu kana tuqanneetuma kunoo akkuma argaa jirtan allahu kan jedhu ni jira. Akkasitti tuqanneetuma viidiyoo riikeerdii waraabuu dandeenya. Achi booda raa'itii goonaa jechuudha. Raa'itii goonaa handileetti godha jechuudha waan hin barbaadiniifu. Egaa akkatti waa hunda irratti guuttatuu dandeessan. Akkasuma immoo viidiyoo keessan jechuudha suuraa irratti laxxafuudhaaf irratti haasaatii suuraa irratti laxxafuudhaaf jechuudha. Bira kaanii suuraa san irratti haasuudhaaf kunoo bakka kana tuqannaa. Yeroo tuqanna kunoo suuraan akkatti nuuf jira. Kun akkuma argaa jirtan kana suuraa hedduutu jira waan ta'eedhaaf jechuudha. Suuraa kanarratti haasa'uu ni dandeenya jechuudha. Suurota babbaay'eetu jira. Suuraa feene irratti haasa'uu dandeenya jechuudha. Kanaafuu of bira finnee suuraa feene irratti haasa'uu dandeenya. Kunoo akkuma argaa jirtan kana mee kanuma haa fiduuti. Haasa'aatii jechuudha. Irratti haasa'aatii suuraa kana of bira mul'isu jechuudha. As qabdaniitu bakka feetan kaa'attan jechuudha. As taatu fedhu as haa ta'uti. Irratti haasa'uu dandeessu jechuudha. Yeroo inni gabaabbate asuma jala qabdaniituma akka itti buttan jechuudha. Haga bakka barbaadanii suuraa biraallee dabalatuu yoo feetan bakkuma kunoo kana tuqattan jechuudha. Isuma irratti tuqattanii aadka jedhu kana irra dabalattan jechuudha. Kafeetan irratti dabalatanii haasa'uu dandeessan jechuudha. Yeroo inni hundume gabaabsitanii adda adda walii murtanii jechuudha. Kunoo akkuma argaa jirtan kunoo suuraa adda addaa waan irratti haasa'uu barbaadan oduu fi maal haa ta'u nama sanillee kan irratti haasa'uu barbaadan jechuudha. Akkasuma immoo viidiyoo biraadha. Viidiyoos akkamitti finne yoo jettan jechuudha. Viidiyooleen aadka jedhu kana tuqattanii viidiyoo kan jedhu ni jira. Kunoo viidiyoo san fidattanii jechuudha. Viidiyoo kunoo akkatti viidiyoon ni jira. Viidiyoo akkasii san fidattanii of bira keessanii viidiyoo sanarra haasa'uu dandeessan jechuudha. Sagalee isaa miyuutu godhanii achi booda raa'itti gootanii kunoo viidiyoon nuti kunoo akkasuma istiidiyoo adda addaa keessa teessaniituma re'ektis yoo godhuu barbaadan jechuudha. Akkasumatti kan godhamu kunoo of bira fiddanii viidiyoo taphachiisaa irraa haasottan jechuudha. Taphachiisaa irraa haasottan jechuudha. Waan irratti haasottan san viidiyoo keessa waraabdanii booda as fiddanii irratti haasa'uu dandeessu jechuudha. Egaa kan biraalleen immoo barreeffama akkamitti itti barreessina yoo jettan ta'e jechuudha. Teekistii kan jedhu kun jira irratti barreessitan jechuudha. Kunoo subscribe godhaa jedheetuma haa barreessuni raa'itti gootan achi booda barreeffama san kunoo
akkatti as jala kaa'attan jechuudha. Yoo xiqqaate barreeffamni asuma jala qabdanii akkatti butattanii jechuudha. Viidiyoo keessan asuma jala qabdanii kunoo haga bakka barbaaddanii jechuudha. Haga bakka barbaaddanii butattanii jechuudha. Jala kunoo viidiyoo keessan kunoo akkuma argaa jirtan kana karaa kanaan yoo viidiyoo keessan dalagatan jechuudha bareeda jechuudha. Mallee barreeffama yoo irratti dabalachuu feetan aadima kanatti tuqattaniituma irratti dabalatan jechuudha. Kunoo akkuma argaa jirtan kana subscribe kan jedhu ni jira. Subscribe kana barreessi jechuudhaani. Egaa viidiyoo keessan akkatti tottolchatanii jala buttanii kunoo haga viidiyoo keessan bakka barbaaddanii kunoo akkasitti keessa teessanii haasa'uu dandeessan jechuudha. Istiidiyoo adda addaa bareedaa adda addaatu jira waan ta'eedhaaf jechuudha. Akkatti jala fidatuu dandeessanii jechuudha. Ammallee kabiraadhaa immoo subscribe adda addaadha jechuudha. Subscribe nuuf godhaa viidiyoo keenya jechuudha. Yeroo namaan jettanii namatti himattan jechuudha. Viidiyoo subscribe gadi buuftuu qabdan jechuudha. Jalqaba irratti viidiyoo subscribe jalqaba irratti gadi buuftuu qabdan jechuudha. Egaa hordoftoota kiyya kabajamoo viidiyoo keessan subscribe waa jedhu jechuun waan adda addaa gadi buufattanii jirtan jechuudha. Akkaataa subscribe itti buufatanii illee barsiiseetii ture jechuudha. Istiidiyoo adda addaa fi subscribe illee achi booda irraa itti jedhu tuqattanii kunoo subscribe nu godha yeroo jettan jechuudha. Kan subscribe kun jechuudha backgroundii adda addaa qaba. Of jala ka duuba jiru kana balleessitanii kunoo kirooma ka jedhu ni jira. Kirooma bu'aa tokkoon akkatti ni bada viidiyoo ka duuba jiru jechuudha. Achi booda irraa itti godhattan jechuudha. Subscribe nu godha yeroo jettan jechuudha namaan. Kunoo akkuma argaa jirtan kana sagalee isaa miyuutiin goonanii kunoo akkuma argaa jirtan kana jechuudha. Namaan subscribe nu godha yeroo jennu jechuudha. Subscribe sun asitti baha jechuudha. Kun immoo akkaataan isa gadi itti buufatan immoo viidiyoo barsiiseeti jira. Akkaataa backgroundii fi istiidiyoo adda addaa gadi buufatan jedhee yeroo san barsiiseeti jira. San keessatti argachuu ni dandeessu jechuudha. Egaa viidiyoo fi suuraa babbareedoo irratti maxxansuudhaaf jechuudha. Akkanumatti tolchineetuma kunoo yoo immoo of dhoksuu barbaannes jechuudha. Duuba teenya haasa'uu barbaanne kutaa akka jechuudha. Waan san irratti jechuudha. Waan ajandaa godhanne irratti haasa'nu san jechuudha. Asuma tuqxaniituma adii gootaniituma irratti dabalattanii jechuudha. Akkuma kanatti viidiyoo keessan dalaguu dandeessu. Kanaaf akkaataa editingitti godhan jechuudha. Warroonni tiktookii fi ammoo waan garaagaraallee dalagan jechuudha. Akkuma argaa jirtan kana warroonni tiktook dalagan illee editingii godhuu viidiyoo sin duuba jiru balleessitanii istiidiyoo keessa of keessanii haasa'uudhaaf jechuudha. Linkii tiktookitti jechuudha. Warri barbaadan asuma jira asuma tuqattanii jechuudha. TikTokii jechuudha. Ka TikTokiiti kun kan YouTube'aati jechuudha. Kanaaf akkatti viidiyoo keessan editingii godhuu dandeessu jechuudha. Warroonni chaanaalii kanaaf haaraa taatan subscribe godhuudhaan maatii kiyyatti dabalamaa. Egaa viidiyoon kiyya kana fakkaataa haga viidiyoo biraatiin walitti deebinutti nagaan jiraadhaa turtii gaarii.